borumoo achi deebite rabbiin nama sanii nan godhin sii galame garumoo ani amantaa kiristaanaa keessa si wanti irraa hir'ise hin jiru musliimallee dhufe wanti itti dabalee hin jiru amantaa keechaa ba'ellee ani waa kana jechuun hin fedhu amane amantaan kan dhuunfati ijoollee kiristaanaa akkam kaleessa isaan kabaju har'allee isaan kabaja isaanillee waa jechuu hin fedhan yaani inni smeet ነው ገብቶሻል waa isaan inni Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafoon akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii baga nagaa jiraattanii alhamdulillah nagaa qaba. Hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin biraa jiraatu isiniin jecha. Obboleeyyan tiyya amantii biraallee hundi keessanuu akkamii nagaa fayyaadha amantiin taabbaati. Wanti wal qeen dhufu wanti wal jibbinuuf hin jiru. Dhugaa rabbii akka jibbiinsaati osoo kawaa godhu taate masiin amantii islaamaati waa gooti ture. Namni kamuyyuu warraa barata jedhee yaada masiirra. Fakkeenyaaf ijoolleen islaama ta'anii amantii kiristaanaa qeeqan yookiin jibban. Akkasumallee ijoolleen kiristaana ta'anii amantii islaamaa jibbanii fi akkasuma nama islaamaa jibban masiirraa waa baratanii jedhee yaadaan. Fakkeenya mucattiin tun namni hundinuu miidiyaa irratti hin beeka. Namoota amantii jijjiiratan hedduu qeeqaa turte, hedduu arrabsaa turte, akkasuma amantii ofii irratti jabduu turte. Keessa namaa rabbitu beeka. Hundinuu miidiyaa irratti wal beennaa garuu nama dubbisu nama baratu natti fakkaate akka amantii isiitti jabduudha. Nama dubartii jabduu barumsaa haa ta'uyyuu amantii isii irratti nama jabduudha. Kanatti fakkaate jechuudha miidiyaa irratti. Haa ta'u garuu namni haga fedhes jabaatu, haga fedhes beekaa ta'u. Haguma fedhes baratu dandeettii rabbiitiin guyyaa tokko ilma dhugaan galaafi jedhee yaadaan fakkeenyaaf haguma fedheyyuu namni hundinuu anama fakkeenyaaf amantiin kee islaamaa dhugaadha bakka amantiin kee rakkoo tokko hin qabu jedhee callisuu irra osoo gaafadhee osoo baradhee irra gaariidha. Fakkeenyaaf namuma baratee fi namuma gaafatee fi namuma barumsa ofii amantii ofii irratti jabaatetu waa wayii keessa yookiin bahaa yookiin irratti jabaata waa laman dhabu namni. Anama fakkeenyaaf amantii kiyya keessaa waa baay'ee gaafadhee yookaan argadhu ta'e jabeessee qabachuu danda'a. Yoo immoo amantii kiyya keessa dogongorri jiraatee amantii biraa dhaqee gaafadhee ka baradhu ta'e wanti gaafataniif baratan nama fayyada malee kasaaraan hin jiru. Yeroo baay'ee garuu osoo hin dubbisiin osoo hin baratin wal qeennaa wal xiqqeessinaa akkasuma wal jibbinaa jechuudha. Kama biyyatti maatiin keenya nagaan jiraatu ollaan ollaa waliin nagaan kabajaadhaan jiruu fi jireenya guutuu waliin oofatu nuti warri miidiyaa kuni barumsas hin qabnu beekamtiis hin qabnu dhugaa rabbi namni beekumsa qabu beekaadha ka jedhame rabbii gaditti nama barate nama dubbise nama waan wayii adda baafate garuu akkanumatti beekaa of fakkeessinee nama barate of fakkeessinee yeroo baay'ee amantii waliin buusuu wal jibbuu wal qeequu garaagaraa kanneen ajandaa godhanna. Alaa kulli haal namni hundinuu mucattii sanarraa fakkeenya godhata jedhee yaadaan. Namni amantii namaa xiqqeessu, amantii namaa jibbu, nama jibbuu fi akkasumas nama arrabsu guyyaa wayii dandeettii rabbiitiin inuma jijjiirama. Waa lamaan jijjiirama. Takka amantii ofii keessa qajeelee nama gaarii ta'ee argama. Lama immoo waan wayii waanuma jibbu sanii deebisee argata. Gaafa dhugaan galteef jechuudha. Kanaaf mucattii tana amantii sanirraa dhufteef ammallee osoo jibbamuu baattee osoo qeeqamuu baattee osoo ajandaa garaagaraa irratti uumuu baatanii bareedaadha. Nama tokko bari yoo deeffachuu barbaadaniyyuu jechuun maatii keessaayyuu nama amala qabu tokko yoo qajeelchuu barbaadan suutaan qajeelchan malee balleessaa inni jalqaba balleessisan itti kaasanii lolanii rabbashaniiti miti. Yeroo baay'ee ijoollee kiristaanaa irraa wanni mul'atu namoota isaan biraa deeme jechuudha. Harkatti deeffachuudhaaf yookiin ofitti deeffachuudhaaf waan akkasiisan hin yaalan. Hin arrabsanii, hin qeeqanii, viidiyoo jedhanii, jaarsaaf deemte jedhanii, birriin bitamte jedhanii, amantii gurguratte jedhan wanni hin jedhamneen hin jiru. Garuu an of faarsuuf osoo hin taane nama islaamaa nama amantii kiristaanaa qabate mee ilaalaa suuta jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota hin jiru isiniin hin jedhu. Kama amma haga dhiyoo kana fakkeenyaaf amantii kiristaanaatti deebi'eeyyuu hin jiran. Maal godhanii suuta itti dhiyaatanii badii isaa haasawuu osoo hin taane itti dhiyaatanii rakkoo isaa gaafatanii maal akka isa mudate gaafatanii barumsa kennaniif zim jedhanii dhaqanii kootu deebi jechuu osoo hin taane gaafii gaafatanii barumsa kennaniifi akkam akka wanti kun dhugaa akka ta'e maal akka inni rakkoo maaltu akka isa mudatee namni kun deeme waa wayii barsiisanii itti himanii kara ofiitti deeffatan. Ammoo ijoollee kiristaanaa yeroo baay'ee jechuun barumsaan barsiisanii itti himanii qajeelchuu hin danda'an.
immoo haa deemtu kalaas amantiin ka abbaatillee jedhanii dhiisanii nagaa waliin jiraachuu hin danda'an. Yeroo baay'ee maaltu mul'ata? Wal qeequu, wal arrabsuu, wal xiqqeessuu, waawumaa huma waan hin jedhamne. Ani anam jechuun akkamitti akka namni fayyadamu hin beeku, garuu namni martuu yoo aaree waan barbaade waliin jechuu danda'a. Dhiiraaf deemte yoo jedhamu dhiirri kiristaanaa baay'eedha ka babbareedan. Birriif deemte yoo jedhame birriin osoo amantii kiristaanaa keessa jiru namni hunduu hin dalagata. Asittillee yoo islaama taate namni birrii kennu hin jiru, hin dalagattee jireenya ofii jijjiiratti. Garuu akkasumallee hin bitamte yoo ka jedhamu taate amantiin qaldii miti ka birriin gurguranii bitanii miti. Namni amantii qalladee bitee gurguru hin jiru. Namni hunduu amantii ofiitiif hin wareegamu. Amantii ofiitii irratti jabaadha. Abbaa fedhe haa ta'u. Haa barachuu, haa beekuu, haa gaafachuu dhabnu malee yoo ta'e rakkoon sun yoo nu keessa jiraate malee amantii ofii namni birriidhaan gurguratu hin jiru. Garuu gaafa gaafatanii baratanii dhugaan namaa galee namni hundinuu bakka san hin taa'u. Karamoo wayii soqa. Karaan dhugaa garame waan jedhamu wayii namni hundinuu hin soqa. Anama fakkeenyaaf amantiin kiyya islaamaa dhugaadha. Kalaas amantii kiyyaa amantii dhugaati jedhee cadhisuu baadhee osoo baradhe osoo gaafadhe na fayyada malee kasaaraa takka hin qabu. Amantii hundarraa osoo gaafadhe osoo baradhe na fayyada malee kasaaraa takka hin qabu. Hundi keessanuyyuu baradhaa, gaafadhaa, gaafii gaafadhaa, barumsa baradhaa. Akkuma wal arrabsuun baqa akka suusiin nutti ta'e kana osoo barachuun illee akka suusii nutti ta'e, osoo amantiin keenya illee akka suusii nutti ta'e irra gaariidha. Kanaaf mucattiin tana deebiillee deebistee jirti, nama hundaafuu deebii kennitee jirti. Hundi keessanuyyuu warroonni sagalee kee kana dhageettan, warroonni amantii isiin duraan keessa turte san keessa jirtan dhiisaan qeeqina. Dhugaa Rabbi deeffachuunis akkanatti hin deeffatamu. Yoo itti dhiisan irra gaariidha. Fakkeenyaaf nama tokko yoo deeffachuu hin dandeenye osoo itti dhiisanii irra gaariidha. Kanaaf akkasii Rabbiin irra gadi si haa dhaabu. Amantii ofii isiitii beektee gaafattee barattee erga isiin dhufte abbatu amantii ofii amantaan lubbuudha jedhanii lubbuu ofiitiif namni martuu waa wayii filata. Addunyaan tun ergisa. Akkuma yeroo wayii irra teenne malee irraa deemna. Haga feene amantaa feenes yoo hordofne akirri keenya du'uun du'uudha. Namni jiraatu tokko hin jiru. Lubbuun addunyaa tanarra jiraatu takka isiin jirtu. Booddeen du'uun du'uudha. Abbaan fedhe haa ta'u, umrii fedhe dheeraa fedhe haa jiraannu. Kanaafiyyuu lubbuu ofiitiif barachuun gaafachuun amantii jabeessanii qabachuun abbaa fayyaddi malee waan takka kasaaraan qabdu biyya walitti hin buustu, nama walitti hin buustu. Mana tokko keessatti namni amantii garaagaraa hordofaa ka jiru baay'eedha. Garuu nuti warra amma biyya namaa afaanti keenya biyya namaa jiru kana ka biyya namaa keessa deddeemee kanatu wal qeeqee wal xiqqeessee ka waa xiqqishoo wayiif beekamtii qabaa fi feemas minamna jedhan kanatuyyuu wal xiqqeessee ajandaa uuma malee namoota biyya keessaa namoonni naannoo nagahumaa waliin jiraatan akka fedhanitti amantii fedhan hordofaa walumaan jiraatan. Kanaaf isiilleen isiirraan baasaa wayii wanti bahee hin jiru. Amantii namni hundinuu argaa jira, namoota baay'eetu qabataa jira. Ammoo ijoolleen amantii islaamaatti deebi'aa jiran ijoollee barumsaa fi dandeettii qaban. Fakkeenyaaf ijoollee amantii isaanii irratti jalqaba jabaa turan yookiin jabduu turteetu karaa amantii. Amma masiidhaamsa siidhaamu maanni seete akka obboleettiitti kalecha sin jaaladhan beektaa arra sin jaaladha gaaf tokko jecha badaa sin jedheen beeku gaafan islaamummaa fudhu jechootaati naan jette hin beektaa. Anis akkan islaamummaa fudhachaa jiru sitti meettinan islaamummaa fudhee karaan kun sirrii miti siin jedhee si mari'adheen argiteemi. Gaafa addaan baanus atis waa baay'ee naan jette waa tokko sitti hin dubbanne sababni isaa sagaleen kiyya jiraa. Amma waan san keessa jiranitti dhugaa namatti fakkaata siigalee waan san keessa hanga jiranitti dhugaa namatti fakkaata dukkanni sun siilli sun hundi akka jechuun usitta si yaadachiisuudhumaaf malee ni beektaa. Masii maaliidhaaf Gabreedha sagannaa siilii kana eessaa fidanii siilii goorgisii jedhanii siilii maaloo jedhanii hunda caalaa ortodoksii siiliidhaaf sagaddi siilii kana gabaadhaa bitu. Maaliif kanaaf sagannaa lakkeen waan kana keessaa ba'uun qaba bakka islaamummaa fudhachuun qaba sin jedhe yoo yaadatte ta'e gaafa ni islaamummaa fudhadha jedhee murteessu. Jennaan kenna lakkii dhiisii akkanatti eenyutti mul'isee siilii kana kaasee minaamin jetti sigalee inni kun falaasama eenyuyyuu hin argine sin jedhe. Gaafa ati waa baay'ee naan jettu sirra hin kaayyanne. Akkasuma arras waan gaarii si hawwa ija nagaa walitti deebinee alhamdulillah namni yoo jiraate siigalee
wanti darbine hin jiru. Kinoo waan gaariidhaan walitti darbinee dhumne akkanatti wal arguudha hedduun hawaa hedduun gammadee hawaasni turee ni milkaa'ee alhamdulillah. Amma dhaamsin siidhaamu tokko maa inni seeti? Hiriyoottan keessa firoottan keessa namoonni baay'ee sitti dhiyaatan si kuffisuudhaan waan isaan hin goone hin jiru. Sigalee si kuffisuudhaaf bakka akkaati gaddeebitu si godhuudha. Suuraa kanaan dura inni kaleessaa miti ilma namaa rabbiyyuu si dhiise obboleettiitiyya. Sigalee kaleessi kaleessa miti amantii isa lubbuu kanaa oo islaamummaa dhiisi isa amma hojjechaa ooltee boru deebiteen hojjettu bar yookaan immoo guyyaan irraa kun bar boruun ta'u bar. Sigalee rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam waan ofii jaalattan hiriyoottan keessanii namoota jaalattanii jaaladhaa yookaan namaaf. Sigalee namoonni islaama ta'an hundumtuu kan si gammadanii fi waan isaanii dabalu irra sun hin jiru. Waan islaamummaan haqa ta'eef karaa rabbii tokkotti waan deebiteef si gammanne baay'ee si gammadan uummanni islaamaa hundi baga gammaddee baga rabbiin waaqayyo sadi jala waaqayyo 44 jala si miliksee baga gammadde masiitiyyaa wallahi gammachuu addaati nutti dhagaa. Akka miirri gammachuu akka masii. Anchi imma naabuu di dabarneen bu'aa jedhe. Giseen gammadu imma natti gogoga sin ajaa'ibu. Garabbii na baay'ee tokko baay'ee gammade dhugaa. Ninja yaani jaalalli isaanii das nama jedha beektaa. Bakka sanitti namoota agarsiisanii argadhadhee ndaanne si jemmeranina. Kan keessaniif kan koo dammoo gargar beeki si laayibirri qabatanii ani uummata amastanii fuuldura dhaabbadhee wayini harkina kirkira harkina godhadha. Ustaazota mashallah baacin ni jaallatti wallahi masi mashallah. Ancarraan qabaachii sin caala. Galata rabbii. እና baay'ee das na jedhee simannaa isaanii ደግሞ hedduu namatti tola. ያኔ በቃ ማርሲን ጀር አንቺ ፍቅራቸው ማለት ነው እንዴት ደስ እንደሚል አቀባበላቸው ምናምን ማሻአላ የምሬን ነው። እና ለሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ ኢፈፍ ሁለሳኒ ሲመና ሳኒ ዱደስ ጀድ ማሻአላ ማሻአላ ባዬ ዱካ ባዬ ደስ ነው እንጂ ረቢን ካ ያኔ ወራር አመነኒ ቦሩ ከፈረኒ ነው ጀዱን ታሲሲኒ ከቸን ነው አጀበቹ አትሰመደ እንደሱ ያኔ ሀረዳና Nagarsiisa jiru. Rabbiin irra si ajjabeessu inshallah. Amma masiidhaamsa siidhaa humaanni seete akka obboleettiitti kalecha sin jaaladha beektaa arra sin jaaladha gaaf tokko jecha badaa sin jedheen beeku gaafan islaamummaa fudhu jechootaatiin naan jette hin beektaa. Anis akkan islaamummaa fudhachaa jiru sitti meettinan islaamummaa fudhee karaan kun sirrii miti siin jedhee si mari'adheen argiteemi. Gaafa addaan baanus atis waa baay'inaan jettee waa tokko sitti hin dubbanne sababni isaa sagaleen kiyya jira. Amma waan san keessa jiranitti dhugaa namatti fakkaata siigalee waan san keessa hanga jiranitti dhugaa namatti fakkaata dukkanni sun siilli sun hundi akkam jechuun sitta si yaadachiisuudhumaaf malee ni beektaa. Masii maaliidhaaf Gabreedha sagannaa siilii kana eessaa fidanii siilii goorgisii jedhanii siilii maaloo jedhanii hunda caala ortodoksii siiliidhaaf sagaddi siilii kana gabaadhaa bitu maaliif kanaaf sagannaa lakkeen waan kana keessaa ba'uun qaba baqqaan islaamummaa fudhachuun qaba sin jedhe yoo yaadatte ta'e gaafa ni islaamummaa fudhadha jedhee murteessu jennaan kenna lakkii dhiisii. Akkanatti eenyutti mul'isee siilii kana kaasee minaamin jetti sigalee inni kun falaasama eenyuyyuu hin argine sin jedhe. Gaafaati waa baay'inaan jettu sirra hin kaayyanne akkasuma arras waan gaarii si hawwaa ija nagaa walitti deebinee alhamdulillah namni yoo jiraate sigalee wanti darbine hin jiru. Kinoo waan gaariidhaan walitti darbinee dhumne akkanatti wal arguudha hedduun hawwaa hedduun gammadee hawaasni turee ni milkaa'ee alhamdulillah. Amma dhaamsin siidhaamu tokko maa inni seeti? Hiriyoottan keessa firoottan keessa namoonni baay'ee sitti dhiyaatan si kuffisuudhaan waan isaan hin goone hin jiru. Sigalee si kuffisuudhaaf bakka akkaati gaddeebitu si godhuudha. Suuraa kanaan dura inni kaleessaa miti ilma namaa rabbiyyuu si dhiise obboleettiitiyya. Sigalee kaleessi kaleessa miti amantii isa lubbuu kanaa oo islaamummaa dhiisi isa amma hojjechaa ooltee boru deebiteen hojjettu bar
yookaan immoo guyyaan har'aa kun bar boruun ta'uu bar an fakkeenya arrii qidamee yoo ta'e Wadanyeen as borummoo sanbataa bar mulitara naa kenni dhiifama haasaa adda sukute. Riyaatii yagashaa mulitara naa kenni. booda galchina nama jedhati carraa namaa kenna booda erga tokko namoota baay'eetti eeggataa jira. Kiristaana miti lubbuu dirqama galuu qabdi. Nama kee taa'uu qabdi. Baay'ee lakkoofsa tokko bar የእናቴና የአባቴ ልጅ እህቴ ሙስሊም ናት። እኔ አሁን የእሷን ድንበር አልነካባትም፣ የኔን ድንበር አትነካብኝም። በሰላም ነው የምንኖረው። መብቷ ነው። እኔ አይመለከተኝም ስለሷ ህይወት። ሺስ ማይ ሲስተር የእናቴና የአባቴ ልጅ ናት። ስለሷ አይመለከተኝም። እኔ ምን አገባኝ? እሷ የራሷን ላይፍ ነው የምትኖረው፣ እኔ የራሴን ህይወት ነው የምኖረው። ገባችሁ? እዛም እዚህም እየመጣችሁ አታብኳኩ። ይሄ የፖለቲካው ራሱ ይበቃናል። እንኳን ስለ ሃይማኖት አይደለም የፖለቲካው ራሱ ይበቃናል። ለማህተብ መሞት ደግሞ ብርቅ አይደለም። ብርቅ ነው እንዴ ለማህተብ መሞት? ምን ትሽለጠለጫለሽ? ዝም ብለሽም ድንጋይ መቶሽ ትሞጪ የለ? ለእምነትሽ ብትሞጪ መንገድ ምንድነው የምታሽለጠለጭው? አይ ልክስክስ አትሆኑ። በተለይ እኔ በጣም የምናደደው ለወንድ ብላችሁ የሆነ ሃይማኖታችሁ የምትቀይሩ ወደኛም የምትመጡ ከኛም የምትሄዱ እኔ አይመቸኝም። መቹ አድኛ ገራቦ ጉተቹ አደኔ ነማመንታ